Ijoollee sagalee kana Dr. Hongeessaa Biraangaa Dr. Milkeessaa otoo hin taane Dr. Hongeessaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursa wannan siin jedhu hawaa'ii siyaasaa irraa dubbachuuf otoo hin taanetti kijiba namni kijibduu irraa gartee dubbachuufan likkii itti himuufan namticha kana agartan hattuu gartee lafa Oromoo saamtee gurguraa maalummaan aangoo gartee wallaaltee aangoo jechuun gartee woma gartee ofumaa saammachuudha jechuu seetee lafa Oromoo saamtee gurgurataa mootummaan aangoo irraa kaabnaan baqattee biyya faranjii galteeti kijiba isiin gadinatu keeshaa garbuu gartee silaa hoolotii arabaa kana jala qabanii ennaan itti guuttee bareedaadha. Jaarraa kana keessatti nutti sobuurra ilmaan keetii fi jaartii keetti ol garagalii sobi jechuudha. Maal jedha beektani? Abiyyiin Ahmad masaraan buluu jetti sodaarraa helikooftara bira bulaa helikooftara isaa yeroo kaanoo Abuu Dhabii galuu ka'eeraa jetti. Yeroo kaanoo maal jedhanii maal naannoo Walloo achi bula jetti. Yeroo kaanoo Bushooftuu achi jiraa jedhani. Yaa jarana hayyoota Oromooti jennee waan naama kanaa kanas helikooftara mana keessa helikooftara dhufee isa bira bulaaramoo isatu mana dhiisee helikooftara bira bulaa jira. Sodaattuun yookaan dibbeen akkuma ofii nama seeti jechuudha. Awwanni gartee na dhibu warri gartee siyaasa Oromoo daldalla jettan kun jechuudha gariin keessan. Goonni taayyee danda'ati numaayyuu maaliif taayyee danda'ati jetteedha. Mootummaa jala taa'eeti waan arge barreessaa waan arge dubbachaa jira. Biyyattii keessa taa'e atiin baqattee biyyarraa baate atiin lafa Oromoo saamtee gurguraa biyyaa baqatte kun afaan maalii qabdaa hattuun gartee dubbatti jajjabaattee wanti ji'a torbatti dhalatte fakkaattu kun jechuudha. Abiyyi bar kan gartee ittaanaa hafteetis bar Profeesara Doktora Maarree jettan kan warra na hudduu gartee nafxanyoota gartee shamarran nafxanyootaa jalaa hin galle jechuudha. Onne ittiin dirree waraanaa deemu hin qabuutu siin jettu Abiyyiin gartee miidiyaatti dirree waraanaa keessaa ol bahee mul'atee jechuudha. An kan gannaa dubbiinatti ta'e warri Habashaa kun jechuudha. Warri Tigraay kun takka Abiyyi beekumsa hin qabu hin jettu. Takka Abiyyi sodaattuudha hin jettu. Nafxinyoonnis takka akkas hin jettu. Inni keenyaa warri siyaasni isaaf hin galin. Warri gartee siyaasni isaaf hin galin. Kan jarrillee siyaasaan waliif hin galin. Maaliif kijibuma gartee kun taalaan gartee oofani? Ittaanaa haftee jettan sun gaafa kaan Abiyyi barachuu miti fuuldura mana barumsaan baanee jedhe. Isiin kun immoo maal jetti? Namni gartee gaafa saniyyuu kottu jedhanii Abiyyi siree jalaa barbaadanii fidanii jetti. Kun Oromoo arrabsuudha Abiyyi arrabsuu otoo hin taanetti jechuudha. Siyaasa keessan qaatanuu gale. Isinii kutaa lakkaa'ee ittiin kasaare kanarra nuhii gartee hoolotii arabaa jala taa'u kanaafuu siyaasni keessan qaatanuu gale jechuudha. Hinaaftota. Sodaarraa gartee Abiyyi masaraa hin